بر ولا ليسان تريبر ولا ليسان تريبر. ما شاء الله والله جاي. حمزة ولسا زمناوي بقى نجي عندك تراجع جروا عليكم سلام ورحمة الله. شامزا قامي كمان قرآن وقرآن رجل كنا اللي أم شامزا أك زمن وجدي متم يساج راجلا أكمل وان كله لكن قرآن خير يدور ما أميا وده ماله وانين نما أميا يسومتي. قرآن خير لكن شيء كله كي نبيت وان قوت بيت شامزا كي إيفا لا قرآن وان قوت أنكر هندا أجيسني بر ولا ليسان تريبر ولا ليسان تريبر. ما شاء الله والله جاي. حمزة ولسا زمناوي بقى نجي عندك تراجع جروا عليكم سلام ورحمة الله. شامزا قامي كمان قرآن وقرآن رجل كنا اللي أم شامزا أك زمن وجدي متم يساج راجلا أكمل وان كله لكن قرآن خير يدور ما أميا وده ماله وانين نما أميا يسومتي. قرآن خير لكن شيء كله كي نبيت وان قوت بيت شامزا كي إيفا لا قرآن وان قوت أنكر هندا أجيسني تي أدوم سنين تيم بيتا لكن لا إسنين دعينا قرآن خير زمان الرجودات. قرآن خير تكنولوجيا الرجودات. قرآن خير guide واني خيلمنا ما أوكي خيلمنا ما كجل شمالي خيلمنا ما جلسوا متي. warri quraanan baratin gattaa baradha boleeyyan suuta gattaa ajaa baradha. Quraanni mooraa xiqqoomi quraanni mooraa guddoodha. Mooraa ati gamanaa fi gamas yoo keessa fiidee si geeyu. Akarabbiti. Akkasitti kanaa hubattaniin barbaada. Tanaafuu Hamzaa Hassan atis baga nagaan jiraatte. Dhagayi hawalaloota kaan histuma gartee gurbaa keenya dheeraa kanaatiif irra darbuu deema gaafa walalee isaa ture hin jee. Beeki walaloota na dhugaan isinii himaan qopheeffannee ammaan itti yaaduu deema. Amma gana haaree ammallee itti yaadne ammaan gana afaanumarraa jechuu deema. Quba qabaadha. Gaafa bishaan dheebotu kan ibiddi dhaamatu. Gaafa hayyuun fagaatee wallaalaan as mul'atu. Gaafa dharri gabbatee dhugaan ammoo qallatu. Gaafa jiraataan du'aa tahee du'aan ammoo deebi'ee jiraatu. Gaafa san keessa dhiiraa jira. Tanif hin daganne tan lubbuusaa yaadatu. Gaaf tokkoon qunnamenaa deemu kararra. Mixii salphii galtee yaatu gidaararra ni arge. Mixii salphii galtee yaatu gidaararra isiin salphii lama na dhagayimee dura kan waliin salaamne hin kuta wal bira. Namni dhiyoo tanaa dhiisanii salaamtaa yoo birrii qabaate saniin si dhaadataa. Yoo xiqqoo tujjaara ta'e sanuu funyaan si qabataa. Miskiinni immoo mana galee garaasaa hidhataa. Tujjaarri waan qabu mul'isee rakkatattiin dhaadataa jette ammumaan qopheesse waan hin haaree fide dur hin qabdu jirtu. Gaafa walalee isaa tureen waan tana qopheesse haaduma tanaa miti. Gaaf tokkos walalee isaan ture jechuu fareeti. Sigalee. Amma akkasitti akkuma qabaadha. Nu hundinuu waa walii beekuu qabna godayyuu seennee jirra.
godayyo raayis baanee jirra. Si galee rifeensa keetiin areeda kee adda baasuun nu dhibee. Okay. Adda baasuun isin hin dhibin kun areenni kiyya kana rifeensa kiyyaas kana. TikTokii keessa Shamza Jafir. Oromoon birallee follow godha Shamza Jafir. Follow godha. Follow tanan qabnu mee follow nu godha yaa jara keenya. Kuno follow anillee si godhee jira. Bar Hamzaan gize laal Hamza ati barcal jettee teessa barate siif hin galle bar waggaa walaloo akkasii bareeddu jaala. Akkam godhan dhagee kaasiifiin hima. Laal. Harmanii jala naqan yaada nama naqoof kaa. Laali. Sheeka wayni isin hima. Aya. Baay'ee isin jaaladha wallahi. Galatoom habiibi. Maaliif isin jaaladha? شكرا كده سنة كنت نشوف maaliif beekanii nama ofitti amanu nama buree murteeffata kutataa sheekaa isin argeen ifama naa godha. Thank you naa galatoome habiibi. Isin qofa osoo hin ta'in nama kamuu nama ofitti kan shakkaatu seenaa jira. Akkana ture ergee asir ergeera seenaa jira. Sigalee Aye. Sheek Hamzaa Jaabir nama ofitti amanu nama waan jechuu hedduurraa duubatti hin deebine kanarratti baay'een tokko isin dinqisiifadha baay'een isin kabaja. Galatoom habiibi. Dandeettiin isin sooshaal miidiyaa kana irratti qabdan. Kan namni hunduu hin jira jedhuu miti qaama gatteessisanii nu garsiisa waan ta'eef iyyuu boosa sooshaal miidiyaa kanaatti asumaan dhuguma nama hin jirra jedha kuutu. waa yaada dheeweedha. Wallahi gatteessisa. Gochaan nu argisiisa yoo jettu waa wayii tokko yaada dhagaa waan isaan itti yaadadhu wayii tokko. Ammoo rispektii guddaa isinii qabna. Thank you Hamzaa kiyya. Thank you naa galatoome leenca kiyya. Of ta'uun keessa sun akkasumatti itti hafu. Laal gurbaa mataa faaggaa kana niin jaaladhachumaan naa beeka. Kaysiriyoonii kana. Nama nagayaati wallahi nama ajaa'ibaati gaaf tokko gaafa Oromoon teenya amantii wal dhabuu kaate dhiira dhuftee gartee dhugaa dubbatte irraa takka. Tanaaf akka malee na bira qaalii dhanneen. Galatoom Shamza kenna. Dhugumaan hunduu si jaalannaa si kabajnaa jechuun akkatti fuudhan walitti illee dhufuu baannu si beekna dhuguma dubbachuudhaaf anillee namootuma dinqisiifadhuu fi nama baay'ee jaaladhu nama mootuu hojii kan kee gara yuutuubii fi gara adda addaatti illee hordofuudha gama feesbuuk irratti illee dhiyootan illee guruppii wannoo tiktookii kanarratti mana wayii tokko keessa jirtanii mari'achaa jirtanii jalumaan seenee isin daawwadheetuma yeroo isin wal mormitan itti haasoftan si jaalanna si kabajnaa nuu jiraadhu jajjabaadhu dargaggeessaa waa guddaa sirraa eena beekta. Oromoon akkuma quraanallee dubbisu quraana irraa waa guddoo bara kitaabilee adda addaa illee dubbisuu qaba jettee kitaabileen adda addaatitti illee dubbisa namaan jettu sun nan dhuguun dubbachuudhaaf waan guddoo sirraa jaaladhu beeki. Wallahi amma kitaaba waan ajaa'iba isinitti kitaaba Amaanuweel Ebraa jedhamu amata 600 dura barreeffame waa'ee Oromoo haasa'a. Faranjiidha namni kun. Garuu Oromoon seenaa fi dagachuu irraa kan ka'e waan nuti haasofnu dhugatti fudhachuu dhaban waan addaatti ta'e as mul'ate. Oromoon seenaa kana qabaa laalaa Oromoon nama gartee lafa Iraaq keessatti jaarmee gurguddaa jaare Oromoon nama gartee piraayimiidii har'a addunyaan dhaadattuun kana jaare Oromoo laalaa hoggaanan jeen dhugaan isaan namootan warri taarikaa gurguddaa wal qunnamna wal agarraa waan kana hoggaa wanni naan jaalan kitaaba sanii menshin godhee isaaniif ergaa ni laalan ni dinqisiifatan jechuu Oromoon keenya maal akka ture nuti ummata akkam akka turre ummata gartee seena qabeessaa ummata seera qabeessaa ummata addunyaan tun isa jalaa seeraa fi heera fudhattee ittiin bulaa jirtu kaarraan tan ammoo ummanni gartee xiqqaan tokko dhufee barbar osoo ummanni fayyaa qabu nu gobroomse kanan taanu bar. Wallahi dhugaan isinitti wanni nu gobroomsite waan nu gadiite obboleeyyan
ummata biraa ummata isaanii olii gabroomse nuti immoo waan nu gadi nu gabroomse seenaa teenya Muhammad Sabri jaaniini mu'arrifa guddaa warra gartee seenaa barreessuutu wallahi wabillahi yoggaan kitaaba san dubbisu niin booyan an takkaa hin agarre jaa ummata hoggaa haasa'u afaan isaanii akka gartee muuziqatti mi'aawu afaan isaanii qoftiin ummata yoo ati bira deeyte jaa kitaaba waa'ee gartee East Africa jiru kabarreesse irratti ummata yoo haasa'u afaan isaanii akka muuziqa mi'aawu ummata yoonii fi ati bira deeyte of caalaa si keeysummeeysu siin jaa dhiira nama faarsituutu nu faarse Oromoo seenaan teenya yoo nuti itti laffaane gad baati namni teenya irraan tana maal barate akkamitti akka sammuu wal cabsu akkamitti akka wal xiqqeessu akkamitti akka wal arrabsu akkamitti akka duubatti wal deebisu ana wanni nu godhe gabrummaa sammuutii fi dukkanaa sammuu teenyaati tana quba qabaadha ammoo tana namni ol qabu nama biraarran kaawwan ifirran kaaya sirrattichin eegu yoon sirrattichi eege guyyaa boru osuma walirrattichi eenyuutitti generation ni dhufu